Akkam jirtu barattoota kun koraantuu biiraati. Har'ammoo barnoota histirii Greenlands Unit 2 paartii isa jalqabaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Duraan dursa garuu warroonni chaanalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib, sheer, laayik gootanii akka nu bira dhaabattan gamanumaan kabajaan isin gaafanna. Amma immoo kallattiimaan gara barnoota keenya guyyaa har'aatti galla. Guyyaa har'aa kan waliin ilaallu Ancient World Civilization up to 500 AD kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Akka sabtoopikiitti 2.1 jalatti Ancient Civilization of Africa kan jedhudha. Achi jala Ancient Egypt kan jedhu ilaallaa jechuudha. Kuni boqonnaa kana keessatti walumaa galatti kan ilaallu qaroomina biyyoota garaagaraa duraanii tokko tokkoon isaanii ilaalaa deemna jechuudha. The civilization of Ancient Egypt began at about 3000 BC. Qaroominni Egypt durii kan inni jalqabe waggaa 3000 dura dhaloota Kiristoos duradha kan inni eegale. It flourished in the Nile Valley. Kan inni qaroominni ishee kunis immoo kan inni dagaage flourished jechuun dagaage jechuudha. Kan inni dagaage yookaas immoo kan inni iddoo guddaa irra ga'e sulula Nile keessattidha jechuudha. According to tradition, Upper and Lower Egypt were unified by Menes around 3200 BC. Akka aadaattis ta'e Egypt kun durii bakka lamatti qoodamti turte. Upper Egypt and Lower Egypt jedhamtee bakka lamatti qoodamti turte. Kan isheen Egyptuma tokko taate yookaas immoo kan isheen tokkoomte mootii Menes jedhamuun bara 3200 dhaloota Kiristoos duradha jechuudha. Kan isheen tokkoomte yookaas immoo Unified of Egyptiin bara 3200 duradha jechuudha. Agriculture was the basis of the Egypt economy. Economiin Egypt inni guddaan wantoota garaagaraa baay'ee qabdi garuu kan isheen economy ishee ittiin gaggeessitu garuu inni guddaan economy ishee kan inni irratti hundaa'u agriculture yookaas immoo qonnaa irratti ture jechuudha kan Egypt. The silt from the Nile replenished the fertility of the soil and allows the production of large amount of crops. Laga Nile cinatti lafa gaarii yookaas immoo lafa midhaan biqilchuuf beessa ta'etu ture. Kanaaf jechadha kan isheen economy ishee inni guddaan agriculture ta'e jechuudha. Laga Nile qarqara waan jiraachaa turanii fi lafni naannoo achi immoo baay'ee fertility qaba yookaas immoo lafa gaariidha midhaan baasuuf kanaafidha kan agriculture irratti hundaa'e. The Egyptian peasantry produced wheat and barley. Qonnaan bultoonni yookaas immoo dafqaan bultoonni Egypt kan isaan oomishaa turanii qamadiif garbuudha irra caalaan isaanii agriculture keessa wheat and barleydha qamadiif garbuudha kan isaan irra caalaa oomishaa turanii. Livestock also formed and integral parts of the economy. Livestock is barley fi wheat cinatti economy isaanii isa isaan qotan keessaa isa kan biraa ture jechuudha. Trade was another important economic activity in the empire. Kan biraa immoo daldallis qonnaan qofa osoo hin taane daldallis immoo kan biraa yookaas immoo activity isaan immoo agriculture yoo ta'u baateyyuu kan isaan ittiin economy isaanii ittiin gaggeessaa turan keessaa daldallis isa tokkodha jechuudha. The Egyptian empire was a large state ruled by an absolute king called a pharaoh. Egypt akka empiraatti fudhatamtu turte yeroo sana keessatti kan isheen ittiin bulaa turtes absolute king yookaas immoo sirna mootii isa jedhamu sirna mootiitiin bulaa turte. Mootiin isaanii sun maqaan isaa maal jedhamee waamama? Pharaoh jennee waamna jechuudha. Mootii garaagaraa jira garuu maqaan isaanii walii galaa mootonni Egypt bulchaa turan maqaan isaanii Pharaoh jedhamee waamama jechuudha. The king ruled Egypt through official named visitors. Maqaan isaanii immoo yookaas immoo Pharaoh'n sun akka maqaa dhaabbataawwiiti yookaas immoo hundumti isaanii gaafa dhufanii Pharaoh jedhamanii waamamu mootonni suni. The king ruled Egypt through officials named visitors. Maqaan laatamuuf immoo yookaas immoo namicha bulchu sanaaf maqaan laatamu maal jenna? Visitors jennee waamna jechuudha. The visitors acted as mayors, tax collectors and judges. Visitersiin kun yookaas immoo inni bulchu mootiin suni akka maalitti act godha? Akka tax collectoritti maal gochuu danda'a? Act gochuu danda'a yookaas immoo gibira funaanuu danda'a, murtii laachuu danda'a. Biyya sana keessatti murtiin laatamu hundumtuu karaa viizarsii kanaa laatamu yookaas karaa mootii kanaa laatamuu danda'a jechuudha. The pharaohs were regarded as kings and gods. Pharaoh'n kun yookaas immoo mootonni Egypt sun yeroo sanatti akka maalitti fudhatamu turani? Akka mootiitti fudhatamuun cinatti immoo akka waaqaattis immoo hin sagadamaaf ture jechuudha. Mootummaa isaanii bira darbee akka waaqaattis waaqa biraa argaman jedhanii yaadu turan jechuudha. He was believed to be an incarnated god and would indeed be a god after this, watching over Egyptian welfare. Akka isaan amanitti mootonni isaanii yookaas Pharaoh'n isaanii kun incarnated godidha jedhanii amanu yookaas immoo waaqa foon uffatee
mul'atedha jedhanii amanu. Akka amantii isaaniittis maal jedhanii amanu waaqii yookaas immoo waaqi erga du'ee booddee kan inni mul'ate Ijiptii keessatti weelfeerii keessattidha kan inni mul'ate jedhanii yaadu turan warri Ijiptii isaan kan bira. Waaqni yookaas paaraawwan isaanii incarnate gaadidha. Waaqa foon uffatee mul'atedha jedhanii yaadu uummanni isaanii. The Egyptian were polytheists. They worshipped many gods. Warroonni Ijiptii kun baay'ee amantii garaagaraa qabu yookaas immoo waaqa waaqessan baay'ee ture. Ancient Egyptian believe in life after this. Kan biraa kan isaanitti amanan du'a booda jireenyi jiras jedhutti uummanni Ijiptii dur turanii ni amanu turan. Du'a booddee jireenya akka jiru ni amanu turan. The process of preserving the body is called mummification. Adeemsa itti boodii ittiin hambisan yookaas immoo preserve godhan maal jedhanii waamu maqaan isaa? Mummification jedhanii waamu turan jechuudha warri Ijiptii kun. Ancient Egyptians developed the art of writing known as hieroglyphics around 3000 BC. Ancient Egyptiin kun sirna barreeffama mataa isaanii qabu turan. Yookaas immoo akkuma nama fakkeenyaaf qubee jennee waamnu isaan immoo sirna barreeffamaa mataa isaanii qabu turan. Sirni barreeffamaa isaanii kunis maal jennee waamnu maqaan isaa hieroglyphics jedhamee waamama. It was a combination of pictograms, ideograms, phenograms and determinatives. Barreeffamni kun barreeffama normaalii akka isiin akka qubeedhaan barreeffamu osoo hin taane akka fakkii wayiitti wanta qoodha. Innis wantoota garaagaraa koombineeshinii isaanii irraa walitti dhufe. Isaanis tokko pictograms irraati, ideograms irraati, phonograms and determinatives. Warroonni kun bifa fakkii wayiiti. Achirraati kan isaan walitti qabanii sirna barreeffama mataa isaanii uumanii jechuudha. Next, Egyptian introduced papyrus, which was a paper-like substance. Inni biraa hieroglyphics sirna barreeffamaa isaaniiti. Kan isaan irratti barreessan immoo papyrus jedhamee waamama maqaan isaa. Kun akka paper yoo ta'e jira wanti nama barreeffama luukii irratti akka barreessinu yeroo sana kan isaan irratti barreessaa turanii papyrus wanti jedhamu akka luukii wayiitti paperii fakkaatu tokko irratti barreessaa turan jechuudha. Kuni seenaa Ijiptii duriiti jechuudha. Inni lammaffaa irratti argannu immoo Nuubiyaadha. Kush was a kingdom along the Nile River in what is now northern eastern Sudan. Nuubiyaan karaa biraa Kushii wajjin wal qabata. Kushii yeroo sana kan isaan jiraachaa turanii Nile Riveridha. Nile River jechuun amma ishee maal jedhamtu northern eastern Sudan warra jedhaman jechuudha. So Nuubiyaan durii har'a eessa jiru jechuudha karaa biraa northern eastern Sudan har'a Nuubiyaa duriidha jechuudha. Nuubiyaan kun zarii Kush yookaas immoo qomoo Kush warra jedhamanidha. It is existed as early as 2000 BC and lasted until about 350 AD. Nuubiyaanonni kun kan isaan jiraachaa turanii waggaa 2000 hanga dhaloota Kiristoos dura hanga 350 dhaloota Kiristoos booddee hanga kanaatti maal ta'aa turanii jiraachaa turan naannoo kana Nile River jechuudha warroonni Nuubiyaa. Trade was another important source of wealth and power for Nubia state. Nubia state yookaas immoo yeroo sana biyya Nuubiyaa jedhamtuu fi sirni ikoonomii ishee inni guddaa fi inni irratti hundaa'aa ture maal irrattidha? Tireediidha. Kan Ijipti inni guddaan maal jennee? Agriikaalchariidha jenne. Tireediin yooma jiraata iyyuu inni guddaan isaa agriikaalchariidha jenne. Kan warra Nuubiyaa immoo sirni ikoonomii ishee inni guddaa kan irratti hundaa'u tireediidha yookaan immoo daldala irrattidha. At different times Egypt conquered and ruled Lower Nubia. Akkuma silaa jenne Ijiptiyaan upper and lower Ijipti jennee bakka lamatti qoodaa ture. Nuubiyaan kunis akkasuma yeroo garaagaraatti jechuudha. At different time Ijiptiin Nuubiyaa kana kolonii jala galfattee turte. Keessumaayyuu Lower Nuubiyaa jechuudha. Lower Nuubiyaa yeroo garaagaraatti kolonii ishee jala galchitee turte jechuudha Ijipti. Absolute king and queens ruled the Nubian state. Akkuma silaa jenne akkuma Ijiptii warra kanas kan bulchu absolute king yookaas immoo sirna mootii isa jedhamu sanadha kan bulchaa ture warra Nubiyaa state kanas. Nubian kings and queens were considered like the Egyptian pharaohs as divine rulers. Akkuma kan warra Egypt mootonni warri Nubiyaas akka maalitti fudhatamu akka incarnate gaadiitti yookaas immoo waaqa foon uffatee nu gidduutti mul'ate jedhanii amananiiti mootii isaanii kanatti amanu turan warri Nubiyaas warri Ijiptiis jechuudha. Nubia was also known for its metal technology. Keessumaa Nubiyaan kan isheen ittiin beekamtu tokko metal technology yookaas immoo sibiila oomishuudhaani meeshaalee sibiilaa wajjin wal qabatan baay'ee oomishuudhaani Nubiyaa yeroo sana baay'ee beekamti. Keessumaa Meeroo was an important center of metal products such as gold, copper, silver and iron. Meeroon akka industirii wayiiti baay'ee kan inni beekamaa ture immoo sibiilota kanneen akka goldii, kopparii, silverii fi iron oomishuu keessatti baay'ee beekamaa ture. Maaltu Meerooyinii jechuudha. Meerooyiniin sibiilota akkasii oomishuu keessatti baay'ee beekamaa ture. This indicates that Meerooy had a flourishing iron industry.
akkuma asirratti meeroon kun sibiilota oomishuu gargaara jennee meeroon kun iddoo itti industiriin ayiranii iddoo inni itti dagaage yookaas immoo iddoo itti sibiilli ayiranii baay'inaan oomishamaa ture keessaa iddoo tokkodha jechuudha meeroon. The Kushitis conquered Egypt about the 18th century BC. Kushitiinis Egyptiin conquered godhanii turan jaarraa 18ffaa keessa dhaloota kiristoosiin dura jechuudha. Then at about 350 AD, the Aksumite king Izana invaded and destroyed Meroe. Dhaloota kiristoos booddee bara 350tti immoo Aksumite king yookaas immoo mootiin Aksum Izanaani Meroe kana yookaas immoo iddoo itti sibiiliin oomishamaa ture kana maal godheedha? Destroyed godheera jechuudha. So kuni seenaa Nuubiyaadha jechuudha. Nuubiyaanii keessumaa qomoo warra Kushitiitiin qabata. Har'a Northern Eastern Sudan warra jedhaman bakka bu'aa jechuudha. Sirni agriikaalchariin isaanii yookaas ikoonomiin isaanii irra caalaa kan irratti hundaa'e maal jennee? Trade irratti jennee jechuudha. Garaagarummaan isaanii kana. Inni biraa kan ilaallu civilization of in Asia. Qaroomina Asia. Qaroomina Asia kan ammoo Mesopotaamiyaa ilaallaa jechuudha jalqaba irratti. Mesopotamia included the area now eastern Syria, southern Turkey, and most parts of Iraq. Mesopotamiyaan durii har'a kan isheen bakka buutu yookaas immoo har'a kan isaan jedhaman eenyu fa'aadha? Siiriyaadha, southern Turkey fi most parts of Iraq. Har'a dur Mesopotamiyaa jedhamanii waamamu jechuudha. Paartonni kun sadan. The earliest of the great river valley civilization was civilization of Sumerian founded between the rivers Tigris and Euphrates. Yeroo sanatti Mesopotamiyaa keessa kan jiraachaa ture qomoo warra Sumeraanota warra jedhaman jiru. Qomoon Sumeraanotaa kun immoo iddoo isaan jiraatan yookaas immoo Mesopotamiyaantu duriyyuu naannoo laga Tigrisii fi Efraatisidha kan isheen hundoofte. Achi keessa immoo kan jiraachaa ture qomoo warra Sumeraanotaa jedhamu. The Sumerians began to build the first cities in the world. As gaafa isin qabachuu qabdan tokko magaalaan jalqaba akka addunyaatti hundoofte kan hundeesse magaalaan akka addunyaatti jalqaba hundoofte kan hundeesse qomoo warra Sumeraanotaa kanadha. The Sumerian began to build the first cities in the world. Magaalaa ishee jalqaba kan biyya ishee jalqaba addunyaa irratti kan hundeessanidha. Qomoo warra Sumeraanotaa kanadha jechuudha. Sumerians used mud bricks drilled in the sand in their building. The Sumerian kings had divine authority. Sumeraanonni kun wanta akka bolokeetti fakkaatu garuu biyyoo irraa hojjetamanidha kan isaanii mana isaanii ijaarrachaa turan. Akkuma warra Nuubiyaa fi Ijiptii isaanis maal jedhanii amanu turani? Mootiin isaanii divine authority qabu yookaas immoo akkuma waaqaatti tilmaamama ture jechuudha. Kan warra Mesopotamiyaa kanas. A king ruled as representative of his city's major god. Mootiin isaanii akka waaqaatti bakka bu'aa ture jechuudha. Normally waaqa jedhanii yaadu turan. The Sumerians were politists. The plough and the potter will first appeared in the Mesopotamia. Akkuma warra sila jenne Egyptianis amantii garaagaraatu achi keessatti qabama ture. Yeroo jalqabaa fi maal jedhama supheedhoon kan inni jalqabe yookaas immoo kan inni eegale isa keessattidha. Mesopotamiyaa keessatti. Asitti kan isin qabatta ilaa biyyoota kana keessatti wantoota eegalanii tokko magaalaan jalqabaas warra Mesopotamiyaa keessatti kan ijaaramte as keessattidha. Supheedhoonis kan inni eegale asittidha jechuudha. The Sumerians may have been the first to use bronze. Akkasumas immoo Sumeraanonni qomoo warra Sumeraanota jedhaman kuni yeroo jalqabaaf warra bronzii yookaas immoo maal jedhama kuni silver bronzii kan fayyadamuutti kaa'an jechuudha. Warri Sumeraanotaa kana jechuudha. The Sumerians developed a writing system around 3200 BC. Their writing system was known as cuneiform. Warroonni Sumeraanotaa kunis sirna barreeffama mataa isaanii maal godhaniiru? Qabu turan yookaas immoo gabbifatanii turan. Innis maal jedhamee waamama maqaan isaa? Cuneiform jennee waamna jechuudha. Sila kan Ijipti maal jennee waamne? Hieroglyphics jennee kan isaan irratti barreessan immoo papyrus jennee waamna jechuudha. Hundi isaanii qabu. Kan warra Mesopotamiyaa immoo sirni barreeffamaa isaanii maal jedhama? Cuneiform jennee waamna jechuudha. Cuneiform jennee waamna. Cuneiform was not an alphabetic system. Cuneiformiin kun kaani alphabetii miti yookaas immoo qubee miti. Instead, it was highly complex system of ideographics. Atuu qubee hin taa'in wanta akka boca yookaas immoo fakkii fakkaata sanaan yaada isaanii garaagara miira gammachuu isaanii gadda isaanii waan itti dhaga'ame hundumaa cuneiformii kanaan ibsu. Cuneiformiin kun immoo barreeffama alfaabeetiitu hin taane ideographiidha. They also developed mathematics, astronomy, medicine and metal works. Warri Mesopotamiyaa kun wantoota garaagaraa develop godhaniiru. Fakkeenyaaf herreega irratti
astiroonomii irratti, meedisinii irratti akkasumas immoo meetaal workii irratti maal godhaniiru jijjiirama yookaas immoo akka dagaagu gahee isaanii ba'achaa turan jechuudha. Warri Meesopotamiyaa keessumaa immoo qomoon achi keessa jiraachaa turanii warri Sumeeraawotaa jechuudha. Inni itti aanee kan ilaallu Pershiyaadha. Civilization of Asia keessaa jalqaba Meesopotamiyaadha. Itti aansee immoo Pershiyaadha achuma keessatti waan argamtuuf. Persia was a land that included parts of the area now called Iran and Afghanistan. Pershiyaan durii har'a kan isheen ittiin bakka buutu Iraanii fi Afgaanistaanidha jechuudha. Afgaanistaanii fi Iraan irraa Pershiyaa duriiti jechuudha. The Persia called the region the land of Aryans, from which the name Iran is coined. Pershiyaan maqaan ishee maal jedhamee waamama? Land of Aryans jedhamee waamama. Maqaan Iraanis achumarraa dhufe Land of Aryans. Aryans jechuun qomoodha. Akkuma qomoon Meesopotamiyaa keessa jiraachaa ture Sumeeriyaan hin jedhamu. Qomoon Pershiyaa keessa jiraachaa ture immoo Aariyaanota jedhamu turanii. Akka jedhutti Aariyaanonni kun qomoo warra gara jabeeyyii jedhamu. Jechuun baay'ee gara jabeeyyiitu turan jedhama seenaan isaanii. So maqaan Iraan jedhus Aariyaan kan jedhurraa dhufe jechuudha. The first Persian empire founded by Kiros the Great around 5050 BC became one of the largest empire in history, stretching from Europe's Balkan Peninsula in the west to India's Indus Valley in the east. First Persian empire yookaas immoo empire Persian jalqabaa kan inni ittiin hundaa yookaas immoo dhaabbate jedhani Kiros namichi jedhamuudha jechuudha. Kun immoo kan inni Great yookaas immoo kan inni baay'ee guddate dhaloota Kiristoos dura bara 550tti. Akkasumas immoo sirni empire Pershiyaa kun history keessatti baay'ee guddaadha yookaas immoo kan beekamudha jechuudha. Kan inni qabate tures West to India's Indus Valley in the East. Amma kana yookaas immoo biyyoota amma kana Balkan Peninsula in the West to Indies warroota kana empire kun maal godhee ture qabatee ture yookaas immoo empire kana keessatti ramadamu turanii jechuudha. Inni itti aanu kan ilaallu 2.23 irratti Indiyaadha ishee keessa jirra kunis. The first Indian civilization began in the Indus Valley in Pakistan and Western India about 2500 BC and reached its apex at about 1500 BC. Inni itti aanu kan ilaallu qaroomina Hindiyaati. Qaroominni Hindiyaa kan inni eegale eessattidha? Indus Valley yookaas immoo sulula Indus jedhamu Pakistan keessatti argamuu fi Western India dhiyaa Indiyaa irrattidha kan inni eegale jechuudha. Yoom immoo eegale? Bara 2500 dhaloota Kiristoos dura hanga 1500 dhaloota Kiristoos duraattidha kan inni 1500 irratti yeroo inni guddatedha civilization ishee kan inni eegale garuu 2500ttidha jechuudha. 1500tti garuu yeroo inni baay'ee civilization ishee guddatedha jechuudha. The people had their counting, measuring, weighting and writing system. Yeroo sana Indiyaa keessa kan warri jiraatanii wantoota mataa isaanii qabu turan. Kanneen akka counting lakkaa'uu kana waa tokko safaruu ulfaatina isaa writing system iyyuu qabu turan yookaas immoo sirna barreeffamaa mataa isaanii qabu turan jechuudha. Warroonni Hindii keessa jiraachaa turan yeroo sana jechuudha. Inni itti aanu Eeshiyaa keessaa kan argannu civilization of China qaroomina China durii. The civilization of ancient China first developed in the Yellow River region of northern China in the 3rd millennia BC. Qaroominni China kan inni eegale Yellow River region of northern China kan jedhamu galaana keelloo Yellow River kan jedhamu achittidha kan inni eegale. Yoomidha kan inni eegale immoo 3rd millennium BC. Eeggadda gaafa barannee dating systemii jalatti decade, millennium, century jennee ilaalleera. Millennium meeqa bakka bu'aa jennee jira sana waggaa 1000 bakka bu'aa jennee turre. So 3rd millennium jechuun waggaa meeqa dhala? Waggaa 3000 jechuudha. Waggaa 3000 dhaloota Kiristoos duradha. Qaroominni Chaayinaa kan inni eegale jechuudha. Waggaa 3000 dhaloota Kiristoos duradha jechuudha. Chinese civilization expanded over time to present day. China's central and southern parts. Chaayinaan civilization ishee samma fakkaatu kanarra kan ga'e bakka lamatti qoodamti turte Chaayinaan durii sun jechuudha. Centraalii fi southern parts of China jennee bakka lamatti qoodnaa turre jechuudha. Ancient China civilization reached its height about 3000 BC. Qaroominni ishee kun immoo guddina yookaas immoo baay'ee kan inni dagaage yookaas immoo baay'ee kan inni cime qaroominni ishee yoomidha? Waggaa 3000 dhaloota Kiristoos duradha jechuudha. In the valley of Awangoo. Eessattidha kun immoo kan inni guddate? Sulula Awangoo kan jedhamu biyyuma Chaayinaa keessatti kan argamu keessattidha jechuudha.
Confucius was the most influential and respected philosopher in China history, and his teaching was Confucianism. Namichi Confucius jedhamu jira. Filoosoofiidha iddoo garaagaraatti dhageessaniitu. Confucius kuni baay'ee nama kabajamaa fi dhiibbaa guddaa biyya Chaayinaa keessatti uumedha. Maaliin barsiisa isaatiin barsiisonni barsiisaa tureen dhiibbaa guddaa uumaa ture. Maqaan isaa Confuciusidha. Barsiisonni barsiisu immoo Confucianism jennee waamna jechuudha. Confucianism jechuun barsiisonni barsiisaa turedha jechuudha. Maal jedha barsiisi kun Confucianismiin maal kan inni barsiisu yoo jenne Confucianism teaches the importance of well-ordered society in which parents rule the children, men lead women, and the educated judge ordinary people. Confucianism kun kan inni barsiisu importance of well-ordered society. Akkamittidha hawaasa keessatti namni kan inni toora galu yookaas immoo kan inni duraa duuba dhufu. Kana jechuun isaa yaadi isaa akka inni jedhutti maatiin ijoollee isaa abboomuu qaba kan jedhu hin barsiisa ture. Karaa biraa dhiironni immoo shamarran yookaas dubartoota bulchuu qabu turan kan jedhu ni barsiisa ture. Akkasuma immoo namoonni baratan educated judge ordinary people. Namoonni baratan yookaas immoo namoonni ogeessonni akkasuma namoota hin baranne yookaas ordinary people maal gochuu danda'u? Judge gochuu danda'u jedhee barsiisaa jechuudha. Barsiisonni barsiisaa ture kan sadanidha jechuudha. The ancient Chinas constructed the Great Wall of China to keep out invaders from Central Asia. It is extended about 7,400 kilometers across southern China. Qaroomina Chaayinaa keessaa kan hin dagatamne yookaas immoo kan baay'ee beekamu tokko dallaa kiiloomeetira 7,400 dheeratu tokko ijaartee turte yeroo sanatti Chaayinaan. Dallaan kun barbaachisummaan inni ijaaramee fi akka Eeshiyaa ce'anii invaders yookaas immoo diinonni ishee koloneeffachuu hin dandeenye yaaddeeti kan isheen dallaa amma kana dheeratu kan isheen ijaarsiste jechuudha. The Chinese developed their system of writing called logographic, which means the use of pictorial symbol to represent words of the Chinese language. Chinaanis akkuma Egypt, akkuma warra Mesopotamia sirna barreeffamaa ishee qabdutti kan ishee maal jedhama ture? Logographic jedhamee waamamaa ture. Kan sila kan Egypt maal jenne hieroglyphics ture. Kan warra Mesopotamia immoo cuneiform ture. Kan warra kanaa immoo logographic jennee waamna jechuudha. Kan sadan isaanii adda baafatan qabattu jechuudha. Kun immoo maalla akkuma kan warra cuneiform barreeffama miti yookaas immoo alfaabeetii miti siimbooliidha. Siimbooliin kun maal bakka bu'a? Language of Chinese bakka bu'aa ture jechuudha. Amma immoo kan waliin ilaallu 2.3 irratti ancient civilization of Latin America kan jedhudha. Sirna qaroomina Ameerikaa keessumaa immoo Latin America irra kan ture waliin ilaallaa jechuudha. Inni jalqabaa 2.3.1 irratti Maayaa kan jedhamu. Maayaan kunis Native American people yookaas immoo maatii achitti jiraachaa turan keessaa Ameerikaa keessa jiraachaa turan keessaa warra tokkodha jechuudha. The Maya were Native American people who developed a magnificent civilization in the Western Hemisphere before the coming of the Europeans. Warroonni Maayaa kuni Native American people achumatti dhaloota Ameerikaa warra ta'anii kan civilizationii Western Hemisphere keessatti baay'ee babal'isanidha. Warroonni qomoon Maayaa kun jechuudha. Atuu Euroopiin gara isaaniitiin dhufeen dura before the coming of the Europeans warroota Eastern Western keessatti qaroomina baay'ee babal'isaa turanidha. This civilization was at its peak from about 250 up to 980. Civilization kun kan baay'ee guddate yookaas immoo piikeerra kan inni ga'e bara 250 hanga bara 900 dhaloota Kiristoos booddeedha jechuudha. The Maya produced remarkable architecture, painting, pottery and sculpture. Warroonni Maayaa kun waan isaan oomishaa turan wantoota baay'ee oomishaa turan architecturii wantoota garaagaraa fakkii isaanii kaasuun halluuwwan garaagaraa painting, pottery, supheewwan garaagaraa, sculpture wantoota akka siraamikii fa'aa baay'ee isaan oomishaa turan jechuudha warroonni Maayaa yookaas immoo civilizationii baay'ee qabu turan jechuudha warroonni kun. Akkasuma Laatin Ameerikaa keessaa kan itti aansee ilaallu Inkaa warra jedhamanidha. The Inca were a Southern American native people. Warroonni Inkaa kun immoo Southern American keessatti isaan immoo native people. Warroonni Maayaa Westernidha. Western people achumatti Western Ameerikaa keessatti warroota native ta'anidha. Inkaan immoo Southern Amerikaa keessatti native yookaas immoo dhalootumaa warra achi turanidha jechuudha. They ruled one of the largest and richest empires in America. Warroonni Inkaa kun iddoo isaan bulchaa ture yookaas immoo naannoon isaanii kun baay'ee sooressootadha. Yookaas immoo Empire Amerikaa yeroo sana turte keessa iddoo richest taate yookaas immoo badhaadhoo ta'an turan jechuudha. The Inca Empire began to expand at about 1438 keessadha kan inni baay'ee babal'ate
Inkaan impaayiriin yookaas immoo warroonni riichestii kuni impaayirri isaanii baay'ee kan babal'achaa ture bara 1438 keessadha jechuudha. Ittaanii Laatiin Ameerikaa keessaa Aztecs kan jedhamanis jiru. The Aztecs were another Native American people who ruled a powerful empire in Mexico during the 15th century and 16th centuries. Aztecs kunis Native people Ameerikaa keessa turan yookaas immoo dhalootuma warra achi turanidha. Impaayirri isaan bulchaa turan immoo impaayira baay'ee cimaa humna qabu Meeksikoo jaarraa 15ffaa fi jaarraa 16ffaa keessa bulchaa turanii warra Aztecs keessa warra jiraachaa turanidha jechuudha warra Aztecs kun jechuudha. They used a form of writing called pictographic writing. Warroonni Aztecs kun qomoowwan Ameerikaa jiraatan keessa sirna barreeffamaa isaanii yooma kana jedhamu baate garuu pictographic kan jedhamu sirna akka barreeffamaatti fayyadamu ture. Unfortunately, their empire was destroyed by the Spaniards in 152. Yooma yoo diigaman yookaas immoo Aztecs impaayiriin kun yooma diigamte iyyuu garuu qaroominas qabdi turte sirna mataa ishees qabdi turte jechuudha. Sirna barreeffamaa pictographic jedhamus qabdi turte garuu kan isheen destroy taate yoomina bara 152 eenyudhaan Spaniards kan jedhamuun destroy taate jechuudha. Inni biraa kan waliin ilaallu immoo civilizations of Europeedha jechuudha. Sirna qaroominaa warra Europe ilaallaa jechuudha. Ammas gaafa ilaalaa deemnu akkuma sila Eeshiyaa jennee jala isaatti tokko tokkoon kaasnee ilaalla turre Europe jalattis tokko tokkoon kaasnee ilaallaa deemaa jechuudha. Ancient Greek civilizationidha. Inni jalqaba kan qaroominaa Greek duraanidha kan inni ilaallu jalqaba irratti jechuudha. Ancient Greek which emerged about 2500 years ago was the birthplace of Western. Ancient Greekin durii kan isheen jalqabde waggaa 2500 duradha. Kana jechuun Western civilization kan iddoon itti maal ta'edha jalqaba yookaas immoo dhalate eessa keessatti Giriikidha beekamadha kan wanti baay'ee iddoo Giriikii waan ta'eef Western civilization iddoon itti dhalate yookaas iddoon itti jalqabedha jechuudha. Greek culture developed chiefly in small city states called polis. Aadaan ishee yookaas immoo wanti hundumti ishee kan inni guddate yookaas immoo Greek keessatti civilization kan ishee kan inni guddate eessa keessattidha? State maal jedhamu keessattidha? Polis jedhamu keessattidha jechuudha. Greek cultural achievements were outstanding in the classical period and were the ancient legacy to Europe and the world. Civilization kan warra Greek kanaa kan inni ba'ee mul'ate yookaas immoo classical period kan jedhamu jira. Kan classical period jechuun isa durii yookaas immoo ancient irra kan darbe jechuudha. Baay'ee dur kan ta'e sanarra darbee iyyuu qaroominni Greek kanaayyuu gara Europeetti iyyuu babal'achaa ture yookaas immoo adeemaa ture jechuudha. Some of the accomplishments were kan isheen babal'isaa turte keessaa muraasni kan ilaallu architecturii qabdi turte. Biyyoota biraatti akka inni babal'atu kan gochaa turte Greek kana architecture jechuudha. The Temple of Athena in Athens, the Parthenon in the finest example. Kuni Athena kan jedhamu wanta akka istaadiyeemii jira isa architecturii isaa kan ishee achi keessattidha. Literature and drama. Sirna barreeffamaa literature sirni barreeffamaa kan jalqabu akkasumas immoo diraamaan garaagaraa tiyaatiriin fa'aa jechuudha. Diraamaa inda tiyaatiriin achi keessattidha kan inni eegalee. Sculpture the Greeks made statues of gods and heroes in marble and bronze. Sculpture jechuun siidaawwan garaagaraa jechuudha. Mana waaqeffannaa garaagaraa siidaawwan mootii isaanii fa'aa gootota isaanii fa'aa Greek durii keenya hojjetu turte kun immoo akka iddoo biraatti babal'atu keessaa baay'ee gooteetti. History writing the two great Greek historians were Herodotus and Thucydides. Inni biraan history barreessuu seenaa namoota darbanii barreessuun kan inni eegale achi keessattidha. Kan isheen barreessaa turte Herodotus and Thucydides kan jedhamu gootota ishee turanii seenaa isaanii barreessitee turte. Herodotus wrote about countries and civilization outside Greek, but it also our best source for the Persian wars. Herodotus kuni seenaa barreessa ture yookaas immoo ofiisaa seenaa barreessu malee waan kaan amma kan inni ilaalaa jiru warroonni kuni Greek keessatti jalqabee biyyoota biraa keessatti kan babal'atedha. Herodotus kunis nama Greek ta'ee seenaa inni barreesse keessaa tokko waa'ee biyya isaa fi waa'ee qaroomina Greekii fi Greekii ala ture barreesse jechuudha. Keessumaa immoo kan Persian wars dabalataan kan inni barreesse lola Pershiyaa tures barreesseera jechuudha. Eera kuni Herodotustu barreesse. Thucydides
wrote a good account of the Peloponnesian War without bias through it was Athenian. Giriik akkuma wantoota garaagaraa arkitekcharii, litireecharii, iskilapcharii addunyaaf gumaachite karaa biraa immoo seenaa barreessuu iyyuu addunyaaf gumaachitee turte. Isaan keessaa kan seenaa barreessaa ture namoota Giriik Herodotaasii fi Tusidiyaarsiidha. Tusidiyaarsi kan inni barreesse lola Peloponnesian War kan jedhamu jira ture. Lola kanarratti loogummaa tokko malee seenaa dhugaasaa barreessee jechuudha namichi kun. Inni biraa kan isheen addunyaaf gumaachite tokko mediisiniidha yookaas immoo yaala yookaas immoo mediisinii. Hippocrates began the tradition of modern medicine in Europe. Hippocrates jechuun namadha kan inni jalqabe modern medicine Europe keessatti akka inni eegalu nama taasisedha jechuudha. He identified symptoms, classified disease and suggested sensible remedies. For example, fresh hair and good diet. Akkasuma kan inni adda baase dhukkuboota tokko simpitamii isaa yookaas immoo mallattoo isaanii fi sensible remedies kana jechuun miireffachuu akka jechuuti. Kan akka adda baasnu namoota godhanidha jechuudha warroonni kun. Achi fakkeenyaaf egzaampilii isaa kee fresh air qilleensa gaarii fi good diet nyaata madaalamaas jennu namni akka inni argatu fa'aa namoota beeksisaa turan akkas Giriik wantoota akkas akkasii addunyaaf gumaachite jechuudha. Warroonni namni ilaalle kuni gumaacha Giriikii addunyaaf gootedha jechuudha. Inni biraa Eurooppii keessaa qaroomina inni lammaffaarratti argannu ancient Roman civilization qaroomina Roomaa duriidha jechuudha. The Roman civilization was started in present day Italy around 753 BC on the hills above the river Tiber. Roman civilization kan inni eegale Itaalii har'a. Itaaliin har'aa kuni dur Roomaa jedhamti turte. Achi keessatti bara 753 dhaloota Kiristoos dura laga yookaas immoo galaana Tiiber jedhamu bukkeettidha kan inni eegale yookaas immoo achittidha civilization Roomaa durii kan inni eegale jechuudha. Rome expanded beyond Italy in aggressive wars. Rome kuni kan isheen Itaalii qabatte. Itaaliin normally biyya isheen ture garuu hin koloneeffatte kan isheen koloneeffatte immoo lola cimaadhaan jechuudha. Aggressive wars kan jennu lola cimaadhaan kan isheen Itaalii kana koloneeffatte jechuudha. The bloodiest wars of the Rome were the repetitive Punic wars fought against Carthage. Lolli bloodiest wars kan jedhamu lola dhiigaa akka jechuuti. Bloodiest wars kana keessatti lolli kun kan inni gaggeeffame bara 264 hanga 146tti kan inni bakka bu'e karaa Roomaa Punic wars jenna. Lolli kun immoo kan isheen wajjin lolte against Carthage. Carthage jechuun biyyadha. Biyya yeroo sana turtedha. Biyya kana wajjin kan isheen lola kana gaggeessite jechuudha. Lola maali? Bloodiest war yookaan immoo Punic wars jennu kana jechuudha. Lolli kun eenyu wajjin? Carthage wajjin kan inni gaggeeffame jechuudha. Roomtu gaggeesse jechuudha. Some left behind an important legacy which it is passed on the world in its cultural and institution. Some of the most important ones include the following. Yeroo sana wantoonni isheen goote yookaas immoo akka mirkanaa'u leegaasiidhaan akka mirkanaa'u godhame yeroo sanatti lola sana irratti jechuudha. Wantoota maal fa'aa jira? The Latin language. Latin developing to the Latin language. Latin language akka inni develop ta'u godhameera jechuudha. Of European and Latin America. Latin language kana immoo kan haasoo yookaas kan dubbatu warroota Eurooppii fi Latin Americaadha jechuudha. So waliigaltee sana irratti akka Latin language develop ta'u godhameera. Latin literature, authors like Cicero, Caesar, he wrote the history of his wars and the poets Virgil, Herrick and others. And biraammoo Latin literature akka inni guddatu, historioonni garaagaraa akka inni barreeffamu yookaas immoo walloowwan akka inni barreeffamu ta'eera. Roman law was revived in the European Middle Ages. Sirni yookaas immoo seerri Roomaanii Middle Age keessa akka inni beekamu ta'eera. The Julian calendar introduced by Julius Caesar is the base for the current Gregorian calendar. Kalandarii yeroo sana Julianidha. Julius Caesar jedhamuun beeksifame yookaas immoo ibsame Gregorian kalandarii fi beezitiidha yookaas immoo akka hundeetiidha akka inni sun madduuf jechuudha. Inni biraan inni dhumarratti argannu 2.5 irratti the rise and the spirit of Christianity. Amantiin kiristaanaa akkamitti ka'ee fi akkamitti immoo babal'ate
si jedhu ilaallaa jechuudha. Christianity began in Palestine in the first century AD. Amantiin kiristaanaa kan inni eegale iddoo inni jalqabetti eegale Palestine keessattidha. Palestine kee ammoo dhaloota Kiristoos dura booddee jaarraa jalqabaa keessa akkasuma first century keessadha kan inni jalqabe Palestiniitti jechuudha. It was a religion based on the teaching of Jesus Christ. Amantichi akkasuma amantiin kiristaanaa kan inni irratti hundaa'u kan inni barsiisus immoo waa'ee Yesus Kiristoosidha jechuudha. Jesus was born in Bethlehem in the Judea parts of Palestine under the Roman Empire. Akka barsiisaa sanaatti kan jedhu Yesus kan inni dhalate magaalaa Bethlehem Yihudaa keessatti yeroo sana Palestiniidha. Palestiin kun immoo yeroo sanatti Impaayera Roomaa jala turte jechuudha. Impaayera Roomaa jala biyya turtedha. Achi keessatti dhalate jedhee barsiisni kiristaanaa yeroo sana ture jechuudha. Egaa barattoota galatoomaa barnoota keenya guyyaa irraa asuma irratti xumurra. Warroonni gammaatan daawwatanii chaanaalii kana sabiskiraayib, laayik, sheeriin goonee gamanummaa akka gootan sin gaafannaa. Barnoota keenya guyyaa irraa asuma irratti xumurreerra. Paartii sattaanutti immoo gaaffiiwwan gaggaarii ta'anii akkasumas intiraansiirra dhufa jennee yaadnu. Yuunitii waanii keessaas yuunitii keessaas paartii sattaanutti qabannee isiniif dhiyaanna. Hanga sanatti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Konkoraantuu birraa isiniif dhiyaate milkaa'ina dhalootaaf sababa hin taana. We are cause for success of generation.